أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. بلين خينيا ورين برهان ميديا وردفتن لفا ربين أومي بهادي أكابا كبيت دولا لفا تيسني أكوماغا سغنتا تنياس قبت اتوفا جرو سغنتا مدرين إزي فيان فايا جتو تنغتي دوبا دكتورة خينيا دكتور شيخ محمد موسى تين إسيف دبرا جرتو سغنتا غرتي دوبا قبي فيا جلقبوف جمنا دوبا مدرين أرانتنا واني جلقبنون مدرين gaggab inni gartee duuba gaggabni maalirraahi nama dhufa namni gartee duuba akkam taheetu gaggaba falli gartee duuba takka gartee duuba ka'umsi gaggaba kana maali hajuu kana insha allahu taala sheekharraa waliin dhageenya arra gartee duuba waa'ee gaggabarraa suuf deemna insha allah akka burhaan miidiyaa hordoftanii irraa fayyadamtan abdii guddoo qabna. amma suduban gama gartee duuba doktor Muhammad isin dabarsa salaamtaa gartee duuba isiniif dhiyeesse boodan inshallah gaafii deebii ta'e itti fufna jechuu sheekha gartee duuba dabaranteeti. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قافين أنتنا ونرتي هندويتو وعي قباتي أكماتنا قافتي قبني مال رانا مدفانا ما أكمتي دفا يدفعو أكمنا مقودا تجدتو قافين نادي هاتي يو ربين فدي أكاسي قدتي إبسا مهنتين سي إبسا إسيني إبسا يتورا gaggabni ijoollee umriin isii dhaloota amma dhalattuttis ni dhufa nama umriin jiddu galaattis ni dhufa nama guddattis ni dhufa kamturra hamaa laalla waqtiin inni dhufu hoo maa waqtii tam dhufa jechuu laalla amma fakkeenyaaf yoon ijoollee xixiqqoo amma dhalatturraa dubbadhe تنشئة جولين توان نيجا قبدي جنة بينون قيوم يسين دلتي وان بيكم تون قبدي جولا أما فكرنا في جولين تكايو خاتي إلمون تكا أما دلت قيا دلتي الدنيا لفأركتي هذا قيسا قبات سيو أوبات تكفار إبديغا قباتي في أفا والله في هم نتساني رتولات الرتي أرقما جيجو achi boodaan deebitee oduu teessuu gara gaggabaatti jijjiirama qaamni isii gara paralaayizii sossoo'uudhaatti jijjiirame jechuudha. Walumaa galaa gaggaba kana ulamaa'onni warri dabran akkitti yaaman bifa lamaan yaaman. Tokko gaggabni noo'ii faalidurraa warra jiru jira. Kun noo'ii maraaturraa warra jiru jira. Maalirraa noo'ii maraatuuti yoo kan jennu taate sa'aa saniif aqlii waan deemtuuf noo'ii maraatuuti warra fassaru jira. Duuba gaggabni ijoollummaadhaatti yoo kan dhufu taate osoo umriin isiidhaa daaddaa ballaquudhaa hin gahin achi dabrummoo amata 25 duratti dhukkubni kun yoo kan qabu taate ni fayya jechuudha. Gaggabni garuu bakka lama qoodama. Gaggaba irreetii fi gaggaba sammuu jaane wanni gaawuma sheexaanaati yooma rabbiin namatti fidu duuba gaggaba irree sanarra gaggaba sammuu kanarra fayyanii jira. Amma fakkeenyaaf namni tokko gaggabni hoggaa itti dhufu torbaan irraa marraa takka gaggaba tokko ji'a jaha keessaa marraa tokko gaggaba tokko guyyaa gaggaba tokko hoggaanii fi dibabaatiin tun dhalattu takkaa baatiin tun gara guyyaa 15
goobana jedhanii kanatti deebitu warri aqliin sammuun isaanii dhibdee qabdu hundinuu sa'a tana keessatti mallattootu irraa argamaa jiran kanatti dhufa jechuudha. kun immoo namtichi tokko ka'ee gaggabee eega gaggaba sanirraa beefate waan laalamuu jira. yoo hoggaa gaggabarraa harabaafate irraa deebi'e san isarraa hoomachi takka hoo gororri afaan isaarraa baheefi yoo hoggaa gaggaba sanirraa raawwate ammaas dallane hedduu aaree hanga tabaruu isaatti harkaan nama ce'uu ga'u ta'e addaan bifa itti ilaalamuu qaba sangaa nama doktora gaafate addaan baafata. karaa biraatiin ammoo gaggabni kuni warra umrii isaanii ama tokko qofa teessisuu jira ama tokko booda namichi sun ni du'a jechuudha. sun gaggabina dhawina mataa faarraa ka'e ta'uu ka sababaa xiyyiitiitiin sababaa waraansa sibiilaatiin tuqame ta'uu suni gaggaba kophaatti ilaalama. namni ammoo sadarkaa nama guddaatti sinu dhufaa gaggabni dhiiraa fi dhalaatti illee garatti addaan qoodama. intalti takka amma haatee yoonii fi osoo ulfa garaa qabdu ta gaggabdu taate gaafa ulfa san irraa deesse ilaalaniiti dawaan isii kan nama bifa sanii yoo ta bakka namni itti wal ga'utti gaggabdu taates akkasitti ilaalameeti kan namaaf. kasanii olii gaggaba umrii nama ta'e 25 olii ka umrii guddinaa keessa nama dhufuu jira. suni wal'aansi isaa baay'ee ulfaata. maaliif eega umriin isaa hagas guddate wal'aansa guddaa yoo ta'e malee nama dhiba takka umrii isaa dawaa fudhatuu barbaachisa jechuudha. kasanii gadi warreen ammoo achii gaditti gaggaban haa jiran guyyaa 72 akka isaarraa laalametti ixlaaqeen jedhanii walumaa gala laalamee ji'a 2 fi guyyaa 12 dawaan isaa kennamaa yoo rabbiin fedhe iznii rabbiittiin ni fayya jechuudha. san malee gara gaggaba ijoolleedhaatti hoggaa deebine ijoolleen tun umrii isiitti eega ji'a tokko geesse takkaa'u amata tokko geesse gaggabni ka isaan dhufu sadarkaa buluuqaa odoo bakka haddii buluuqaatiin geenii duratti yookaan isaan dhufa taate noocii faalidirraa jedhama sun sadarkaa faalidii fi duuba gaggabaatiin laalamee dawaan isaanii kennama jechuudha. bifa saniin ilaalama. gaariidha. gaggabni yeroo hedduu nama dhiirarra dubartiitu heddummaata. wanti kuni gartee duuba gaggabinni kuni kareen rifaatuu irraa faarra nama kan madhuuf ni jira waan gartee duuba dubbii gartee haasawa hedduu yeroo gartee duuba dhageenyu hoggaa rifatan nama dhufu rifaatumarraa wanta kana hoggaa rifatan yeroo hedduu waan san gartee duuba waan rifatan san gizee dubbatan takka gartee gizee harkan kan nama dhufu hojaan maali hedduu wal qaban sunoo gartee duuba jira akkana jedhamu kun. sunis gaggabuma jinniidhaati. gaggabni aslii jinniirraa dhufa. duuba amma hedduu namni hoggaanii fi gaggabee qur'aanatti qara'an jinniin karraa baqatu jira. ayata sheexaanaa ka isaan guggubu jechuudha. jinniirraa argama sunilleen gaggabni wal'aansatti nama gaggabsi hedduu irra guddaa fasal al-khariif tajaajiltana keessa dhufa jechuudha. faslii tan keessa gaggabee amma gaanuti namni keenya waan akkanaan beenu malee warra miiqaataa biratti waqtii ilaalama. waqtiin tun afurii jedhaniiti bakka afurii kaa'anii amma fasal al-khariif yoo jedhan fasal al-khariif jechuun yeroo ganni dhume mataa bonaa seenu jechuudha. mataa bonaa seenu jechuudha. mataa bonaa kuni amma fasal al-khariif kuni ji'a 3 lakkaawwata. ji'a 3 kana keessatti namichi yoo gaggabe في جاء سدين كان ألتي وقتي برو يوجا كبي ولا أنسات كنتو نلا لما تنوا فوي بيان إنك أبى مالي أكمل أبى جتشو دان قافتني دواني ساخنا ما في جو جرد ورتوتا تينا مود ورتوني هدو أما فكينيا فجولين هاواني دو شمران تيكان كوني سكورا فاديمن
bakka iskuulaatti marraa tokkotti ta'isiin cufti gaggabduu jira. Takka gaggabdee takkitti masan harkanii duuba irratti gaggabduu jira. Wanni suni onneen isaanii hedduu laaftu waan kana ba'atuu hin danda'u. Takka irratti balaan tun buute onneen isii ba'atuu hin dandeessu balaan sun wal geesse jechuudha. Sana ciilaanyi isii qur'aanumaa fi dawaadha. Fayyaan harka rabbi jirti bifa kanaan laalama. Gaggabni guddaan nama dhibuu kan umriin eega amata 25 dabre booda namatti dhufu jechuudha. Alaa kulli haal dhibdee tana hundaahu yoo kan argamu taate tanshi'aan isaa laalamee dhukkubni kun maalirraa ka'ee laalamee dawaa isaaniif kenname dhukkubsataan dawaa san hordofuu qaba. Namichi nama san dhukkubchiisu sunillee dawaa san akkatti doktorri ajajeef تخنوف قبا ماليف وني أعشابا وني علاجا وني والناساتون مرات كتف بواي راركتون دنديس الديبي فديك أما إمام السويدين مالجي لأن الأعشاب يحتاج إلى التكرار لا مرة واحدة ولا مرتين ركم أبا فيتيفو وني أعشابات هقاخ النتوف مرات كنتي في الرافعيدان أركتو دكتور تجلالي دكتورة يجون نما وافر بيخو جن نما يودكم ستان اتلو في ركوبة خنا ركوب منكم مال الراد في جي قافتي دواء ركوبة سني إرادي ركوبة سني اتفايو سببا إسابيخو لما متي تكفى خوان ركوب ستان سنياتو بيخو سادي أفرفان كوان إن الراد أوه مبيخ نمني تكون ملا مموه هندندو يوني في خير دكتوري أمد وان كان خني في وان كان نياتين دوا كنا واني نسيخ إن خنا جياها جنا فردو وليها جنا فردو أتشبه ديو يو واتنا دي بتأمم وان كان نياتين وان كان نيات دوا خنا غرغر مورن فردو أكاسيت تجي وان كان هردو في لكم ستان إذن ربي تنفيا معرف ربين سبحانه وتعالى دوبا دتشي تناني أمي دتشي تنرتي دي بيتي بيه لفتن أمي بيه رأمي بيه سن بشان الرأمي بشان سن دي بيتي مغري بشان كان جراتي أتشي بود إلمنا ما خنا إلمنا ما خنا دي بيتي ركوبا داداتي نسام مكوريجو ركوبا خنا خيسة فيا إساني بربادو بالمنا ما لفا غارة بكان سينين بكان سينين إنكبو يجو هنغار أجرو خناتي إبدي إسا خنا بدوا بربادو وان إبدي خنا وار مانيف ربي وان كان خرابو ديتي إلمنا ما ركوبا خنا مكوري كانت تنديبني وابتلاه بالمرض أني مكوري لكن دوا بوسي نعم ركوبا بوسي ركوبا سنجل دوا بوسي نعم مگر متنا خيس دوا ساخاي نعم بشان كيس خاي بيه خيس خاي مير خيس خاي نما بيخو هجر بيسيسي نعم خنا علمنا ما غافا دور علمنا ما دچي تنرتي ارغمو راقوي ايغا علمنا ما بلا يسبوت فرا فجسودا فوا مالا بربادو مخوندا سيني لفهوندا كيس اجتي بربادو هنگار رخنو بلان ان تنبوتي الدنيا غرغريس جلتون علمنا ما تي بربادو جلو خنا هوندا هاغا خنات ربين دوا يسابوسي جريچو لكن علم ما خناتو وان كان نركتين سن دوبا دبين تا كسيتي ميغا خيسن دبرو علمنا ما يوخنا كانت استعمال ودي دكتوره فانا بوتاتي اذن ربي تنفيجو ما جولة قلت دوبا أكما قلتين قبل تروف جري جولة دايما هنو قلت دوبا أكما قلتين قلت خد دايما تروف كون إيه سرّا أكونو نكنا كون اللينس ما جا ونسوني اللينسا جو إسين سونغويات على تأكما رفضو بدأ تلالا مقبت أو تهي بوچه يو بوچه فيا قبت ني والله نمت يو غاها على غرا إلمون سونغبات ووبات كل بوبات ديمتي أديم سخيسا هو غا صدركا خوفلو جيسي يو خوفلو بات
ilmoo sun balaaf dirree baatee jirti takkaa gaggabina keessa dabartee afaan wallaalu gateetii faa dhaabuu dadhabu qaama isii iftaliguu dadhabu dillimmaa ilmi namaa kan agarru kun qaamni isaanii irratti kun waan gaafa dhalootaa sana jechuudha. Wanni kun rabbumaa beekaa ammoo shaniinillee wanni argamullee ni jira. Balaan ammaas eeganaa buutullee ni jira. Qilleensa kanaatu qilleensa naxsaa qaba. Xabiicaa namaatii ta'uu jira kan namni kun irratti dhalatu. Qilleensi irratti dhalatu sun hoggaa isiin gabbaatu sun qilleensa daa'ima amma dhalate saniif naxsa kan ta'u taate balaa tanaa isa mudata jechuudha. Bifa kanaan akkas ilaalama. Warra gartee duuba doktoroota aadaa biratti xiinxalli isaa gartee duuba haala kana fakkaata jechuudha. Mee wal'aansi isa kanaa oo gartee duuba akkuma jettu yoo gartee nama umrii amma 25 dhulkute ni jabaata. Kaan gartee duuba hedduu waan kana dubartoota itti qabame innee warra guyyaa keessaa qabamu onnee gartee duuba laafina onnee irraa gartee duuba kan ka'u. Walumaa galatti waan guyyaa keessaa namatti argamu danda'u kana gartee duuba wanni jala baraaramuu danda'in hanga tokko maal godhani mee? Amma fakkeenyaaf ijoolleen umuriin isii xixiqqoodhaa dhukkubni gaggabaa hojjetu mul'ate dawaa dibamuu jira. Umriin ammoo xiqqoo yoo taate haadha keessa illee kan kennamuufii jira. Bifa kanaan ilaalama jechuudha. Yoo kan ammoo isiin sadarkaa waa nyaachuu umriin isii ganna tokko lama sadii haga ganna 8 10 illee kan gahu taate dawaa kennamuufii jira. Dawaan sun ammoo guyyaa 72 ji'a 2 fi guyyaa 12 fudhatti namni sun akkaataatti kennameef sanitti kennamaaf jechuudha. Bifa saniin ilaalama jechuudha. Ammoo namni gaggabee yoo dhukkubni gaggabaa kan sin mul'atu taate waan irraa ifeeguu qaba namni sun. Fedhu dawaa fudhatu haa dhabu aanan ni eeggata. Waan akka burtukaanaa, inabaa, timiraa, qurxummii kana kanarraa ni fageeffama. Beelarraa eegan ammoo akkasitti dawaan hoggaa isaaniif kenname ni fayya. Alhamdulillahi rabbiin ni fayyisa. Sagantaa gartee duuba mata dureen gartee duuba gaggaba dhibdee gaggabaa jettu haala bal'aan daa'imummaarraa eegallee haga gartee duuba hagam takka ofirraa faccisuuf jalaa gartee duuba baraaramuuf maaltu taa'amuu qabaallee gartee duuba shayinni keenya ibsanii jiranii mee asuma dhaabbachuuf carraa gartee duuba irraa miishoo gorsa akka gorsaatti gartee duuba ummata keenyaaf waan qabdu yoo jiraate gartee asumaaniin carraa seeffannee jechuudha. Amma nama tokko silaahu yoo ammaa gaggabni kan dhufuu deemu taate gaggabni kun waan namni nasiima jedhanii qilleensi hawaadhaa kanii namni sossoo'ee hafuura baafatu manfasa kanaa cufamu. Yoo dhaqqabuun kan dhaqqabamu taate namni gaggabu san sa'aa inni gaggabuu deemu sanitti isa haxxisiisu jechuun waan isa haxxisiisaa itti kennan. Funyaan keessa faa waa keesse ni haxxifata hoggaa haxxifatee manfasni kun ni banamaa gaggabni sun irraa dhaabbate jechuudha. Yoo ammoo inni gaggabee gaggaba sanirraa raawwate namni sun yoo kan hoggaa gaggaba irraa raawwate dallanuu hataatu taate bishaan irra naqan mataa isaa irratti ni dhaabbate jechuudha. Yoo kan ammoo saktaa fi gaggabni adda. Saktaa jedhanii kan beefanne kan akkas kutu taate funyaan isaa keessatti waan funyaan isaa kana keessa seenee qirqirsaa isaaf kennite jechuudha. Hamma yoo danda'ame lilmeellee waraantu takkatti akkasitti irraa deebi'a jechuudha. Ammoo walumaa galaahu namni gaggabuu yoo nama garteetiin dubartii gaggabdu taate namichi gaggabu kun ammaas yoo nama dhiiraa taate waaniin arreef hojii san eeggatuun dirqama isarratti haa jechuu waan nyaatuu fi waan dhugu keessatti nyaata qaama isaa uwwisuu fudhata. Ammoo burtukaanaa fi
waan akka inabaa fi teemiraa fi qurxummii kana ni eeggata beela firraa eega jechuu jechuudha. Daawwattoota hordoftoota sagantaa Burhaan Miidiyaadhaa mana duree irra qabannee dhiyaannee agartee duuba gaggabni maalirraa nama dhufa ka'umsi isaa maalii agartee duuba kan jiru walumaa galatti daa'imarraa agartee duuba nama guddaatti barannee jirre inshaallahu ta'ala duuba rabbiin dhibide akkasirra illee agartee rabbiin nama keenyaa baraaru warreen duuba haala wanti dhibdeen duritti dhufte illeen akka agartee duuba gama sila doktora yaala agartee duuba waan kanaatiif kennuuf agartee duuba kennuuf danda'uu deemanii akka yeroo agartee duuba jalaa waan kana jalaa baraaraman asumaan agartee gorsa isiniif kennaa sagantaa itti aantuun hamma agartee duuba walitti deebinutti arraaf sagantaa keenya asbarratti xumurraa هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.